Waaqayyo abbaa, waaqayyo ilma, hafuura qulqulluu. Akkasin jennu nu. Hin jettane? Abbaa ilma hafuura qulqulluu waaqa tokkicha. Akka eessa tokkicha jee akkasitti? Eenyutu akkas jee? Ani fi abbaan tokko jedhe kitaaba. Maal? Hafuura qulqulluu yoom dubbate? Yoom dubbate hafuura qulqulluu? Erga qaamni jiraate hafuurri numa jira. No, hin jenne. Akka hin jenne. Erga qaamni jiraate. Hafuura qulqulluu eessa gattan? Hafuura eessa gattan? Okay, amma anaaf abbaan tokko jedhe eessa baasaa dhaqe namtichi kun hidha jira hafuura qulqulluun? Yesuus gaafa barsiisu. Yesuus akka jee abbaan na keessa anis abbaa keessa jedha namtichi kun hafuurri kun eessa dhaqe? Keessuma jira. Hin jiru hin jenne. Lakki hin dandeessa ani nan dandeessan bar. Si hin danda'e. Hin jenne ayyee Yesuus Kiristoos abbaan na keessa anis abbaa keessa jedhe hafuurri qulqulluun eessa jira? Yoo akkasii dubbatuun maaliin dubbate? Maaliin dubbate? Afaaniin dubbate. Maaliin dubbate? Miilaan dubbate sila. Harkaan dubbata. Sign language. Hafuura malee dubbate ibiddaan dubbate. Hafuura. Okay, hafuurri waaqayyo abbaatii fi kan Yesuus tokko hafuura lubbuu tokko qabanii the soul. Do they have the same soul? One soul or different soul? Lubbuun nama waan ta'eef inni waan. No, lubbuun isaan takka. Lubbuun abbaa, lubbuun hafuura qulqulluu, lubbuun Yesuus takka moo adda addaati? Takkuma. Takka? Okay, gaafa lubbuun Yesuus keessaa baate sanoota abbaa tokko keessaa baate? Lakki foontu du'e malee isaan hin duune. Foontu du'e malee waaqni hin du'u. Foon isaan gatee baamu. Okay, Yesuus kun waaqaami? Eeyya. Foon isaa ta'u uumaadha moo uumama? Hin ergame. No, foon isaa kun kan isarra jiru kun uumaadha moo uumama? Waaqa biraa dhufee sagalee santu foon uffate malee Singaafa. Okay, foon inni uffate san foon uumamaati moo foon uumaati? Achii dhufee foon uffate. Foon isaa kun waaqa moo waaqaa miti? Fooniin namummaa an jennu kanaga. Beeke. Foon isaa kun namaami? Namarraa dhalachuu foon san uffachuun namummaadha yaa. Foon isaa kun nama moo namaa miti kan Yesuus? Kanaafuu itti du'e kan jennu bakka sanatti. Foon isaa kun nama moo namaa miti? Fooniin du'e. Yes. Foon isaa waaqa? Waaqa jennaani foon isaa kun? Lakki fooniin waaqa jenneen beeknu. Maal isaatiin Yesuus waaqa jettan ree? Waanuma hundaanu. Foon isaa ta'u foon isaatis kaa? Laal inni gaara hoo dhufu maal qabatee dhufe? Maal qabatee dhufe? Waa takka qaban? Jecha. Waa takka qabatee hin dhufne? Jecha dhufeerra bule gara ergamaa Gabreelitti maarameera. No, foonuma kanaan argasi. Foon inni uffatee jiru amma aniin kun nama gunya foon ani uumamaa miti? Uumaa miti. Foon kiyyaas uumamaadha. Wannummaan hundinuu. Yesuus Kiristoos foonis lafees dhiigaas ni qabaami? Dhaabbattee lafarra deemtee barsiisuuf foon si barbaachisa jechuudha. Akkas dhiigaas ni barbaachisa. Miilaas ni barbaachisa. Harkaas ijaas nama barbaachisa. Waanuma hunda nama barbaachisa. Yesuus Kiristoos foonii fi lafeenii fi dhiigni isaa kun waan nama jedhamu kun hundisaa uumaadha moo uumama? Gaaraa dhufee uffate. Gaaraa fi maali lafa mana dubbatta gaara sin gaafan? Uumaadha. Uumaadha. Okay. Yesuus kanaafuu uumaadha foon isaa? Foon isaa kana. Foon isaa kun ni uumame moo uumaadha foon isaa kun? Uumaa ta'e akkamitti uumama? Abboo waan si gaafa dinaa deebise. Foon inni uffate kun maal isaatiitu nama? Foonummaa isaatiin nama. Lafeenis, foonis, dhiigni isaatis waan hundi namaami? Foonummaan nama jennan. Yesuus dhiigan qabu? Dhiigan qabu Yesuus dhiigan qabu? Dhiiga isaallee nu buusee jira. Dhangalaas. Dhiiga ni qabu moo qabu? Ni qaba. Lafee hoo ni qabu moo qabu? Ni qaba. Qaama kana hunda guutuu qubni isaa, eenyuun isaa, ijji isaa kun hundi uumaadha moo uumamaa miti? Uumaadha. Uumaadha? Uumaadha yaa uumaa santu foon uffate jechuudha. Kanaafuu uumaadha ajjeesanii jechuudha. Duudhuma waan qabuuf dhufe. Okay, uumaadha ajjeesan jechuudha. Fooniin qaba. Ajaa'iba. Rabbi ajjeesan jechuudha. Fooniin yaa. Foon irraa muranii fannisan moo Yesuusi?
Yaa foon masaa fannisa yaa masqalii irratti. Oo jechuun foon irraa muranii foon fannisanii jechuun foon jechuudha. Maa muruu? Hinduun jechuudha kanaafuu foon irraa muranii fannisanii. Maal ati koo atuu hafuuraan benduuti. Ajiib ijoolleen akka itti Foon masaa fannisanii masqalii irratti jechuudha. Okay, foon isaa kun uumamaadha moo uumaadha? Foon waaqayyooti moo foon namaati? Foon waaqayyo. Haalid, assalaamu alaikum. Bitadde wallahi lazim. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz salphaadha. Foon saadhaa uumaadha erga jedhee Yaa. uumaatu du'e jechuudha. Uumaa ajjeesanii uumaa fannisanii akka inni jedhutti jechuudha. Bakki banni jira. Garuu macaafni immoo waaqayyoon Waaqayyoon du'uu jedha. Duwwaatuun duune. Hinduun ammas. sagaleen koo akkam teessa. Bareeda sagaleen deebi'e. Allaattii wayii sibira shimbira wayii tuula. Sagaleen Yaa jira. Ni jira. Alan jira kanaaf. Ayyee kenna foon saadhaa uumaadha erga jettee foon saadhaa foon Yesuus Kiristoos uumaadha erga jettee Yahudonni gaafa fannisanu qabanii fannisanii kanaafuu uumaa qabanii fannisanii uumaatu du'ee jedha artaati. Uumaa ajjeesan jedhaa jirta. Macaafni garuu uumaan hin du'u jedha. Dubbiin kee kun akkami macaafaa kan keetii waliin faallessine? Walitti hin buune? Akkam goona? Akkamitti walitti firoomsina? Kana gaafadhaa Abumaas. Fakkeenyaaf macaafni waaqayyoon hin du'u jedha. Waaqayyoon gaa uumaa. Kennaa gaafii kenni gaafii. Macaafni kana gaafadhaa. Deebisaa kenni jechuudha. Goobazi. Maa cufata gaa maqaa isaatiin. Oh, deebisaa kennee jira bar. Hin kenne ati waaqayyo ajjeeftee. Lakki. Kanaafuu uuma fannisan jettee waaqayyoon ana duwwaatu waaqayyo duwwaatu hin duune jedha Phaawulosiisi. Dubbii keetu dhuga moo ta'aa Phaawulos dhuga? Lakki. Ilaa. Du'ee du'aa ka'ee jennee amannaa barnu. Waan du'e. Abboo du'ee hin jedhu waaqayyo hin du'u jedha. Du'uun isaaniif hin malu du'ees awwaalamees ni sin ka'u waaqni hin du'u jedha waaqni. Ta'e egaa maal goona? Kitaaba irratti nuu kennameera. Hin du'u jedhe ka. Dhufee isinii du'e jedhe kaa maal godhamu? Hin du'u jedhe wangeelli kee. Hin du'a jedhe immoo gaa maal gootaa sitti? Kanaafuu lachuutu kijiba jechuu. Kijibaa Fudhadhu. No. Kijiba. Okay. Kan hin du'u jedhu kun dhuga moo soba? Laal loojik irratti true plus false is equal to true. Loojikii miti. Wangeeluma harkaa qabu kanaatu waaqayyo hin du'u jedhe dhuga moo soba? Dhugaa. Okay. Wangeeluma keessatti waaqayyo ni du'a jeemi? Foon namaa yeroo uffate sanatti? Du'ee ka'ee jeemiti boo foon yeroo uffate hin jenne waaqayyo. Kanaafuu qaamni du'u tokko qaamni du'u waaqayyoon du'u jedhee. Waaqayyo du'a moo uumama isaa du'a? Sanumaaf gaa jecha isaa san eeguudhaaf jecha waaqayyo waan hin duuneef foon namaa uffatee foon saniin du'aa ka'ee nu agarsiisa jechuudha. Waan akkas hin jedhu boo foon uffatee waaqayyo foon bakkummaan waaqayyo foon uffate jedhu hin jiru wangeelarraa. Jiru akkana jedhin kaa. Samaare boo dhiisi kaa. Dulloomneeti bar arrii bar amma arrii tiktookiitii fi arrii atiis nu baastee bar amma. Maal jedha ishee wangeela irratti? Wayi. Gartee sagaleen foon uffanne nama foonii nu jidduutti argamee jedhaa bar. Kanuma yaa. Kanuma sana akkaataan ani itti ibsutu. Foon ati foon uumaadhaan jenne. Uumadhuma santu dhufee foon uffateedha. Nuun uuma jenna maal jennaan egaa atamma namaa miti foon uffattee jirta. Abbummoo ansiin jenna. Ani foon hin uffanne anu cuun uffadhe boo. Okay fooniin nama fooniitimi. Ati foon uffatte moo cuuffatte? Lakki ani nama fooniiti. No nama foonii nama sibiilaatti jira silaa. Namni bineensaa jiraachuu danda'a. Namni hundi foon uffate bineensillee foon uffatee jira gogaa. Jechuun akka foon hoo jennu gaa nama nama jennu. Nama jedhe. Nama rabbiin nama foon godhe foonuma jechuun gartee foon namni nama foonii ta'e dhalate namni foon lafee isaa irratti rabbiin uffisee waan jedhe foon narra jiru kuni uumaadha moo uumama? Rabbiin hin du'u waan jedheef foon saniin du'eedha bara. Amma jecha isaan diigne bara isiniif akkamitti akka diiggateen beeku. Dura kanaan jettu addana baasi. Jidduu gartee Abu Muwaazii fi jidduu Waaqayyoo eenyutu du'a?
ilma. Eh? Ilma. Ilma? Mhm. Akkas hin jenne. Anaa fi waaqayyo jidduu kamtu du'a? Kamtu boqota? Si gidduu eentu jira nama jiru hin beeku gaan. Okay, Abu Mu'az anis ni boqodha waaqayyos ni boqotaami? Akkamitti? Waaqayyo ni boqota naan hin jenne hin du'a naan hin jenne? Sitti du'e achi lubbuun kee achi dhaqa malee waaqayyo hin du'u. Bootaa qaba. Iddoo qaba. Waaqayyoon eenyutu hafuura isaa keessaa fuudha? Namni tokko fuudhuu hin danda'u. Anoo keessaa eenyu fuudha hafuura? Waaqayyo. Waaqayyoon du'u kaa? Hin du'u yaa hin duune beemus. Hin du'u. Kanaafuu Yesuus du'e moo hin duune? Yesuus immoo waaqayyo waan du'u hin qabneef foon san uffatee ilma jedhame. Isaan booda foon saniin du'e. Immoo waaqummaa isaatti deebi'e. Foon kamiin? Foonuma dhufee durbee Maariyaam irraa dhalate sana. Du'e amma du'e jechuun namni tokko yeroo du'e jambar hafuuraaf foon godda bu'u miti.